السلام عليكم ورحمة الله guyyaa har'aa waan ajaa'ibaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Innillee maali yoo jettan akkamitti haala salphaan fatanaa keessan irratti effektiivii akka taatan mala salphaa addunyaan kun seekiriitiidhaan itti fayyadamaa turte guyyaa har'aa nuti baafnee isiniif finnee jirra. Haala salphaan artificial intelligence fayyadamtanii nootii short nootii baafachuu akkamitti akka dandeessan haala salphaan yeroo gabaabduu keessatti konsepti aayidiyaa bichaa dubbistaniitiin fatanaadhaaf guyyaa takka osoo hin taane sa'aatii takka keessa of qopheessitanii kan duraan ji'a guutuu dubbisaa turtan haala salphaan of qopheessitanii amma fatanatti seenuu kan dandeessanii fi qabxii bareedaa ittiin fiduu dandeessan isiniif finna jirra. Kun ijoollee barattoota dhaabbata barnoota olaanoo baratan irratti gireedii AA bichaa galmeessanii fi akkasumas ijoollee yeroo ammaatitti intaraansii fudhatuuf deeman hundi isaanii qabxii bareeda intaraansii irratti akka galmeessan akkasumas ijoollee kutaa gadaanoo irratti illee faayidaa kan qabudha. Amma qajeelumatti akkamitti akka kana gochuu dandeessan isin garsiisnaatii yaadaan nu faana bu'aa. Jalqaba irratti ismaartifoonii keessan irra ta'e yookiin ammoo PC keessan gubbaatti illee yoo ta'u sarchi baarii irratti deemtaniitiin notebook LMN jettanii itti barreessitanii eegasii sarchi gootan jechuudha. Egaa sarchi gootanii bifa kanaan fuulli isaa kan jalqabaa irratti ni dhufu kana isa jalqabaa irratti tuqaastaniiti. Eegasii akka bifa kanaatis ni dhufa. Eegasii try notebook LMN jettu kanarra tuqaastanii gara keessaa seentu fuulli isaa jalqabaa bifa kanaan ni dhufa. Eegasii create kan jettu tuqxaniitiin gara keessaa wayita seentan bifa kanaan argattu jechuudha. Fakkeenyaaf kana gara olii yoo gootan gosoota faayilii isin upload gochuu dandeessanii filannoo isiniif fidaa. Fakkeenyaaf Google Documents, Google Slide irraa upload gochuu dandeessu. Akkasumas linkiiwwan garaagaraa weebsaayitii irraa fi akkasumas YouTube irraa upload gochuu dandeessu yookiin ammoo teekstiiwwan garaagaraa koppii gootaniitiin asitti paste gochuudhaan upload gochuu dandeessu jechuudha. Namoota amma qajeelumaan kan isinitti garsiisu gara faayiliitti deemeetiin faayilii irraa upload godhee isin garsiisa kan PC kiyya irratti download godhee jiru irraa jechuudha. Upload jettanii bifa kanaan isiniif fidaa. Fakkeenyaaf C++ lecture in all one kan jedhu kana upload gochuu jiraati. Gara gadii irra dhuftan show conversation kan jedhu jira. Bakka gaaffii ittiin gaafattu jirani. Akkasumas loop instruction kan jettu kana hojjetan ammootu baafata garaagaraa isiniif fida jechuudha. Baafata kanarratti ammootu baay'ee kan argattan. Fakkeenyaaf generate audio kan jedhu kun tekstii keessan gara audiyootti jijjiira. Akkasumas frequency activation kan jedhu gaaffilee yeroo hedduu barumsa saniin wal qabatanii irra deddeebiidhaan ba'an isiniif fida jechuudha. Akkasumas daariktariitu jira, timeline jira, statement document jira, akkasumas ammootu gaayidii akkaataa ittiin isin dubbisuu qabdan kan isin garsiisu jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf gaafilee yeroo hedduu irra deddeebiidhaan bahan irratti cuqaafnee haa ilaalluuti. Bifa kanaan irratti cuqaafneetiin haa ilaallu. Akkasumas marii garaagaraa irratti cuqaafneetiin nu bana jechuudha. Ilaalaanii banaa jira. Akkuma argitan kana sarchi gochuutti jira. Kunoo bana jira gaafilee yeroo hedduu deddeebi'an how is a C++ program is created jedha. Gaafilee ajaa'ibaa kan ta'an yeroo hedduu irra deddeebiidhaan bahan konseptii aadaa kan qabatantu asirratti isiniif dhufa jechuudha. Gaafilee san dubbistanii jennaaniin qorumsa barsiisaan kamuu baasee haala salphaa hojjechuu dandeessanii isaa miti intaraansii exit exaamii hojjechuu dandeessan jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo gaafilee ta'ee short nootii ta'ee akkasumas samariiwwan garaagaraa ta'ee kanneen isin irratti cuqaastanii isiniif bane kanneen koppii gochuudhaan gara iddoo birootti fidanii paste gootaniitiin achirraa dubbisuu dandeessanii. Fakkeenyaaf achirraa koppii gootaniitiin fuutanii gara WPS irratti paste gochuu dandeessu. Word Office irratti paste gochuu dandeessu. PowerPoint irratti paste gochuu dandeessu. Boota garaagaraa bakka barbaadanitti paste gootaniitiin dubbisuu dandeessu. Asirratti namootu fuula babal'aa waan ta'eef jalqaba irratti isiniif fida jechuudha. Inni biroo ammoo fiicharii weebsaayitii kanaa kan baay'ee natti tole keessaa PDF ittiin upload itti gootan gara audiyootti jijjiiruudhaan isin dhageessisuu danda'a. Akkasumas kan biroo ammoo gaafilee barbaadan itti barreessanii gaafatuu dandeessu. Barumsa kamirraayyuu haa ta'u isin itti barreessanii gaafatanii jennaan ibsa ajaa'ibaa tokko isinii ibsee isinii kenna. Yoo barbaadan shortly nu ibsi jechuu ni dandeessan. Yoo barbaadan briefly sirriitti bal'isii ibsa jechuu ni dandeessanii. Waanuma isin ajajjan isiniif ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf how can I study smart C++ jedheetu barreessa jira. Amma kunoo sarchi gochuu jira naaf fiduudhaaf.
naaf fidee jira kanoo deebii isaa gaaffii an gaafadheef deebii lafa naa kaa'ee jira. Gaaffii an gaafadhe kanaaf ajaa'ibaaf adda babbaaseetiin deebii garaagaraa naa fidee jira. Akkasumas wanni namatti tolu ammoo gara gadii irratti gaaffii an gaafadheen gaaffilee walitti galaan hedduu jala jalatti sii fidaa yoo gaaffilee sunis tola jechuudhaaf ilaaluu dandeetta. Kan biroo ammoo audio duratti generate godhaa jiru isaan Hey generate everyone, godhee and xumuree welcome to the deep dive. Today we're going to be taking a look at C++ programming. Sounds good. I know you're really interested in learning about C++. maal kana bichaadha ajaa'ibni weebsaayitii kana himamee hin xumuramu akkuma argitan gara afaan oromootti na jijjiiree jira afaan barbaadaniin dubbisuu dandeessan fakkeenyaaf isa ingiliffaan dubbistanii siniif galdittee gara afaan oromootti jijjiirtanii dubbistanii hubachuu dandeessu jechuudha. Gaafi durattiin ingiliffaan gaafadhe akkuma argitan jana gara afaan oromootti jijjiiree naa fidee jira jechuudha. Waan ajaa'ibaa tokko allaan kana namatti hin tolu. Dhugaa namni kana argitanii itti fayyadamtanii jettan barumsa keessan irratti jijjiirama guddaa akka fiddan abdii guddaan qaba. Kana bichaa miti audio reefisan yoo barbaadan ispiidii dabaltanii caqasuu dandeessanii yoo barbaadan gadi buustanii gara faayilii keessanitti daawunlood gootanii wayita karaa deemtan eerfoonii keessan gurra kaa'attanii caqasaa deemuu dandeessu wayita raftan rafuuf kaatanis caqasuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana akka tasaa ta'ee PC gubbaatti iskiriinii riikardi isinitti godhe jechuudha. Warroonni moobaayilii fayyadamtaniif ammoo fiichariin isaa garaagarummaa hin qabu bifuma kanaan isiniif fida. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate ammoo koomentii gubbaatti na beeksisuu dandeessu. Warroonni viidiyoo kana ilaaltan yoo jaalatanii jiraataniif laayik sabiskiraayib godhaa. Warroota barataa akka keessanii ta'eef ammoo sheer godhaa. Nagaan tura.